Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Har'as immoo obboleettiin keenya tokko waan isin jette hunda guuteef jechuudha. Rakabootii ishiinii bareedduu kana bitee fi akkasumas carqii tiraasii bareedduu kana hojjechiisee maal kana qofa firaashii isaa illee waa hunda isaa wajjin jechuudha. Akkasitti qopheesseen gara maatii isheetti geessuuf jira jechuudha. Amma garuu keessaa ba'aa jirra. Garuu keessaa baanee gara Jimmaarraa immoo gara Limuu jechuudha. Baay'ina rakkina yoo alhamdulillah karaatti narraa fuudhame achiin hanga yoon jedhe soba wataa waan ta'eef karaatti narraa fuudhame jechuudha. Amma gara Jimmaa geessaa jira jechuudha. Maashaallah hedduu babbareedaa carqii tiraasiinii fi firaashiin akkasumas rakabootiin jechuudha. Kanaaf namoonni ajajachuu barbaadan maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu barbaadan jechuudha. Heloo jedha lakkoofsa waatsaappii asirra jiru kanaan naquunnamtu. Yeroo hunda kana hawaasni fayyadamu waatsaappii waan ta'eef naquunnamaa isiniin jedha. Kun rakabootiin illee kana fakkaatti qodaan biraallee hedduutu jira barbaadan jechuudha. Waan adda addaa jechuudha. Namoonni maatii keessaniif ajajuu barbaadan obboleessi keessan amaanaa keessan jechuudha. Amaanaa keessan isa isin yaaddanii olitti babbareechee waa godhee jechuudha. Maatii keessan biraa isiniif ga'u qophiidha waan ta'eef inni kun immoo beebiidha. Beebii carqii tiraasichaati bibbicuudha. Yoo viidiyoo sirriitti waraabne malee hedduu babbareeddi. Kana malee immoo sufraalee ni qaba carqii tiraasiin kun jechuudha. Waan hedduu maashaallah kun akkatti feessaalitti nam'ee jira jechuudha. Kanaaf ramadaana kanatti maatii keessan sarpiraayiz godhuu namoonni barbaadan karaa salphaadhaan jechuudha. Waatsaappiin naquunnamtanii yeroo gabaabaa keessatti akkaataa filannoo keessaniitiin hojjechiisee maatii keessan biraan isiniif ga'a jechuudha. Yoo kana fakkaate kun rakabootiitti dhuma jechuudha. Hedduu takka bareeddi rakabootii jara Habashaati. Rakabootii kana hedduu ijoollee baay'eetu jaallate. Akkasitiin jira daawwattoota keenya carqii tiraasii immoo filannoo keessanii yeroo waatsaappiin naquunnamtan footoo adda addaa isin ergee jechuudha. Kanaafuu akkuma argaa jirtanu kanneen keessaa filattanii jennaan isa filattan kan naaf ta'a jettanii jennaan isin hojjechiisudha jechuudha. Kana malees kan algaa yoo barbaaddanis maggaarajaa isaa hojii yoo barbaaddanis kompileettii isaa jechuudha. Ansoolaa algaa adda addaa yoo barbaaddanis arabiyaa majlisiisa guddaa yoo barbaaddanis innis asuma aggaaruutti waan hojjetamuuf mana keessan deemnee meetira isaa safarree waaguun isin hojjechiisuu waan dandeenyuuf heloo jedha. Kan isin irraa eegamu waatsaappiidhaan naquunnamuu qofa isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kun firaashiidha jechuudha. Firaashii taayigeridha. Kan obboleettii keenya dhaafeemeedha. Firaashii taayigerii firaashii tokkoffaa ta'e wajjin jechuudha. Carqii tiraasii hedduu babbareedaa waan nu bira jiruuf yeroo gabaabaa keessatti hojjennee maatii keessan biraa waa isin geenyuuf jechuudha. Naquunnamuu hin dagatinaa isin jedha daawwattoota keenya. Kun akkuma arguu jirtan maggaarajaan illee jira. Akkaataa filannoo keessaniitiin wanti hundinuu jechuudha. Keessattuu naannoo Jimmaa kana Aggaaroo kan taatan Bashaashaa Tuubbaa Yaacii Seemmaa akkas naannoo kana kan taatan jechuudha. Maatii keessaniif bakkuma jirtan teessanii hojjechiisuu ni dandeessu jechuudha. Isiniif galee amanamummaan ofumaaf waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti amanamummaadhaan hojjennee maatii biraan gahaa waan jirruuf isinis maatii keessan ramadaana kanatti gammachiisuu barbaadan taanaan heloo Abdulaziz jechuu qofteedha kan isin irraa eegamu waatsaappiidhaani. Yoo kunillee maggaarajaa hedduu bareedduudha. Maggaarajaan kaareedhaan deema. Kan Fireenchi doorii isa guddaa yoo ta'e haga qarshii 8,000 ni jira, 7 ni jira. Yeroo hedduun keessan gatii gaafattu. Gatiin isaa wal dhaba. Carqii tiraasiin kun sadarkaa 3-4tu jira. Kan gadi aanaa jira, olaanaa jira. Kanaaf gatiin akkaataa walii galteetiin waan ta'eef uummata akka rakkisaa hin qabu. Namoota tokko biyya alaa horii jirtan jechuudha. Akkuma waan isin irratti hidhiifiin qabamu yookaan immoo tirfiin isin irratti qabamutti ilaaltu nama akkasii miti. Gatiidhuma isa biyya keessatti ittiin gurgurruun jechuudha. Hojjennee maatii keessan biraa isiniif geenya. Kan isin irraa eegamu birrii akaawuntiirraan raawwachuu qabdedha. Yoo barbaadan maatii dhufee fuudhaa. Yoo barbaadan ofii keessaniif maatiitti himtanii maatiin dhufee fuudhaa barbaadan immoo kan tiraaspoortii kaffalamee itti geeffama jechuudha. Manatti geeffamee osoo jarri hin taabiin itti geeffama. Akkas karaa salphaadhaan jechuudha. Daawwattoota keenya daawwadhaa. Laayik sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan na gaafadhaa. Filachuu dandeessu kun akkatti babbareeddi maashaallah. Kun hedduu bareeda. Kanaaf egaa daawwattoota keenya hojiin keenyatti fufee jira. Naquunnamaa isiniin jenna. Maashaallah hedduu babbareeda. Heloo jedha.